abiyyi waan lammaan addunyaarran jirre abiyyiif ta'e waan namni namaan taane jechuudha. Abiyyiin lammaa akkam godha? Arra lammaa kana eenyuutu ijoolleen isaa eessa jirti? Inni eessa jira? Eenyu beeka haala maatiin isaa keessa jirtu gurbaa kana caccabsee nyaatee jaartii wajjin addaan baase bikoo waan hedduu takka beekna. Gaafii bareedaa ati kaafte san keessa irratti eenyu kan lammaa biyyaa baase? Eenyu kan nagaa dide beekaan kiyya? Ati nama barnootaan nu caalu nama sadarkaa guddaa irra jiru. Eenyu kan abaa'oo tana taanidhee taani fi galchee taan mana hidhaa dhaabbataa kaayee akka adda caccabtu godhu? Eenyu namni ijoollee gaaraa tana akka isin wal fixxu godhu? Eenyu hawaasni Oromoo gosaan gandaan akka wal jaaru ka godhu? Eenyu namni taayee hayyaa'ota irra duulchisee taayee mana hidhaa kaayee? Mamme dabareellee osentee utaaltee fudhate. Dhaggeeffadhu gaa dabareessumaa fi beekaanii haasa'u jiraate. Okay, siifin deebisa dabaree jalletti. Dhaggeeffadhu waan ati jette irratti. Inni biraa abbaa haqaa hawaasa uumaan beekne kanatti hin taphatina. Wallaahi guyyaan kun ni dabra. Lafa abiyyi dirra dhaadhaaf kanne maal jee kannee akkana jettee ati nama guddaadha asirra teessee ijoollee duratti haasu. Okay, fayyaade nama guddaadha. Dhaggeeffadhu gaa let me finish. Give me 1 minute. Okay. Daqiiquma takka qofa naa kan. Qaanyiidha gizee akkana jettu waggaa 7 duraas abiyyi waanuma arra dubbate gizee filmaanni isaa dhage. Maali heeraa murteessee itti kannuu yoo dadhabe yookaan Somaalee kannuu yookaan Oromoodhaa kannuu yookaan gammuruu yookaan olmuruu. Wanni nama taphatanii biyyaa barkuuni. Maal jee kanneef gizee nama 200 lafa dirra dhawaa Oromoof deebise jettu. Okay, fayyaade. Ijoollee uumaan beekne tatillee wanna nuun hin jairre misteeka dalagame ijoollee irratti mirkaneessina. Okay, dhaggeeffadha jira keenya. Dhugaa walitti himnaa miti. Yeroo hedduu waaniin qoosuuf annama ni beektan namoonni muraasni ani hangam takka siyaasaa keessa hangam turee fi hangam takka siyaasaa keessa lammeekkaan jiru namni muraasni beeka. Yeroo hedduu immoo siyaasa irratti yeroo takka takkaan fuulleeffadhee sirreessitee haasa'u malee namummaan. Abbaa qaati ilillee kennasa. Aboodha maa anaa kannan maali? Leencoo anaa kannaa? Warri badhaadhinaa leencoo anaa kannaa? Manni kan warra kun. Laali jala keenya dhaggeeffadha asirratti. Ani waa'ee dhimma siyaasaadhaa walitti himuun ifaa bilisa walitti himuun gaariidha. Amma aayidooloojii uummanni gartee badhaadhinaa qabuu fi aayidooloojii isin qabdane ifaa bilisatti dirree baafachaa deemaa jirtan fayyaa taanaa kan nuqisaniif. Dhaggeeffadha. Amma siyaasaan muummichi ministeeraa Itoophiyaadhaa harkaa qabu siyaasaan aayidooloojii Itoophiyaadhaa kana akka deemtu ifaa bilisa beena. Amma isin deeggartoonni shanii kunii fi deeggartoonni gartee gurbaa gartee baqataa kana maqaan isaa maqaa isaa wallaaleetiin jira. Joor Maamad akkasii Joor Maamad maqaan akkasii Joor. Gurbaa Joor baana isa kanaa fi shaneedhaa kana maqaa warraan fadhee dhiifama godha. Amma aayidooloojii siyaasaan teessan karaa akka deemtu hin beekamtu. Kabajamaaf jaalatamaa Marroo Dirribaatii fi kabajamaaf jaalatamaa Jawaar Mahammad. Maqaan irraan fadhee dhiifama maqaa irraanfachuu qiyyaaf takka takka ni irraanfatama beektaa namni waan gaariin daree nama irraanfatama. Abbaa kacarraan kan himma. Ni fitadhaa barka. Fitadhuu jaatarii. Laali jala keenya. Dhiifama maqaa irraanfachuu qiyyaaf. Namni carraa puustu waan golgolaa jira. Taayimiin irra kaabutta Hamza maal eeddati? Abbaa haqaa daqiiqaa kana fayyadamii waan qaqqabdu fudhadha. Laa honoo daqiiqaan sirra jira. Daqiiqaa sirra gaffeedha. Fayyaadee. Laali jala keenya. Dhugaa walitti himnaa miti. Namni siyaasaan isaa aayidooloojii isaa. Wanni naa kennite sun thank you so much. Aboo haasoo qiyyamaa gargaaru bar laa. Ililli takkaaf nama galatoonfattaan kuufiyaa fi nama galatoonfattaan. Siyaasaa na beekadha zaati eeguu kuufii laala. Laali siyaasaan irratti dalagin kaa buttaa please stop. Dhaggeeffadha. Kun siyaasaan irratti dalaguu jiran beekadhu. Laali jara keenya siyaasaa namni dalagu nuti siyaasaa keessa guddanees wal beeknaa tokko irra guddaan namaa wal hin beeku. Tokko wal beekna malee. Siyaasaan aayidooloojiin isaa kallattii hin qabne kar tokko naman geessisu. Nuti qabsaawwata jaallamarroo warri jaamu kana ijoollee danqaraa keessa deemtana wanni isaan balaaleffannee uummata kaafe aayidooloojiin isaanii ifaa miti tiraanspaaransii qaban hoggansi isaanii nama tokkoon hogganama wantoonni kun kar tokko naman geessu deemanii Itoophiyaaf hojjechuu deeman arrammoo maqaa Oromootiin qabsaawan. Jaallamarroon gabbee maal jee wanarratti Itoophiyaa tana fuulduraa maal qabdaniif jennaan Itoophiyaan Itoophiyaanotaatti qaxalaalee jira Itoophiyaan akka Itoophiyaatti hufte jira duuba eenyuuf qabsaa'e. Look, kuni siyaasa ummata keenya yeroo hedduu mataa isaanii bocaa deemudha.
أما ideology سندم تنيفي قرين سندق قرتن تقرتين يوريفو ماري دربا تيفي ماري محمد جو ماري جور محمد ماري سن ideology نساني خرد يمتم بكمتو سياسة نساني كلتين كمتو سياسة كلتين كم نلومة تغين يركزني بيتنا ديقون مندن دامتو تناجا هيوني جيمان إما بيارة توجه تاجرن إفا بلسات تسانو جرماتني بيتي سن فودرة جيسون غاريدا تلما فادا ترفون تنا فيتا موتي دبنف فيتا موتي ميرا نما كان دياتو نما كاول بينو نموري بلبلو حيو نماتي بيغا نماتي غرو أديم سمني رجلو خوني بيتنا ديغمو قبدي جيغزي فينتالجي سني وجهير ماتو كون مالي تشوسات هيو ماسا دوران بلستو غمرو ماسا بلستو هيون كدابته تيرو ماتو ديماجرا ادولوجين ديمتو مال موتومان ادولوجي خم كبا وري غرتي فينچلتو تا كون ادولوجي ساني تيفابل ساني كبني اكي كافي كايو ساني لي تيفابل سغودتني ديمن تكلن كبدن سو تناچ بيتين يجارو هجريتين يفولدرا واسكنيا بورا لفقبسيسو هلا غلان اركچو دافي بيتين يكبيات بيوت براتي وجل درغم سني غدنا بياتي وجچو قبنا خجو جبا داس دشنا ني وجتن بيا فجچو قبدني جولم ما سني جراسر لالو سياسه كان درغنا See? Dry. Okay. Charanki ya sama. Jafe. You talk more than 2 times. Okay, Galatoma. Fomantiin Daqiiqaat yana rahaay Hamza. Ana Okay, Jafe. fomantiin maaliif abbaa akkanatti hoyti fomantiin dilli sun siboo yaa akhi oromoonni falmata akkam Jara keenya dhaggeeffadha. Waan takka baha Oromiyaa ni birotaaf waan takka waan wal qixxeessaa deemnu jirati galtee dhufanii dhiirtii nurratti poointii mee godhatanii goolii nu galchanii deemuun kun hayyummaa miti. Nuti sagalee uummata Oromootiif ta'uudhaaf miidiyaa gubbaa tattaa'u jira malee dhimma nama takkaatirraa dhimma fedha takkaatillee keessaa hin qabnu jechuudha. Waa lama poointii haasan asirratti. Orositiin maal jee? Ayyaanaan nama beekaa artikuleet tahee nama beekumsa dandeetii qabuu je. Tara lamarra sadiirra afurrarra wajji mari'achuu yaallee maal jee torbee tokko dura namni hayyuun sadarkaa sanatti yaadu. Abaa'oo sababni siyaa'een dhiibee Itoophiyaa keessaa baaseef waan jaarraa abbaa gadaa keessa jiru. Ilham Umar senatara Amerikaa bulchitu intala Islaamaati. Abaa'oo sababa jaarraan Islaama ta'eef dhiibdee Itoophiyaa keessaa baaste kun isuma Islaamik fuubiyaan sammuudhaan of xaxee ayyaanaan yeroo garee nafxanyaa bira dhaqee baay'ee mirqaana. Yeroo ijoollee Oromoo bira dhufu Islaamik fuubiyaatu itti dhagahamaa jechuudha. Oromoon dhimma amantaa, dhimma gandummaa, dhimma siigaltee kana Oromoon gaafii hin qabdu. Warroonni rakkoo amantaa qabdan kitaaba shinnigaa seenaa shinnigaa dubbisaa jara keenya deddeebinee isinitti himaa jirra. Kitaaba shinnigaa seenaa shinnigaa deemaa dubbisaa. Oromoon takkaa amantiidhaaf takkaa soreessi jaarraa abbaa gadaa kaleessa gaafa Yamanirraa qawwee fudhatanii Soomaaliyaan dhufan. Soomaalee abboota Ayyaanaan akkana jee. Ayyaana akkana jee. Laa ilaa. ayyaanaan dhufe Ni bita dhaabadha. asit dhufee lekki haayimu ayyaanaan dhufe ol baasa Soreessi abbaa gadaa laal soreessi jaarraa abbaa gadaa mudgoradu orasiti daqiiqaa keessan irra dubbatanii. Soreessi abbaa gadaadhaa Soomaalee tahaa lolaadhaa qawwee isiniif kan hin agarsiise yaadu barreen jeen nuti Oromoo taanee manaa baanee Oromoo taaneetuma ofuma taaneeti qabsoofnaa lafa teenyaaf gisee jeen sababaa jecha kana dubbatetti amata ja'a undergroundii Soomaaliyaa keessatti hidhame. Amata ja'a ilmtoo Soomaaliyaatti hidhamee jechuudha. Ani Oromoo ta'eetiin manaa bahee ofuma ta'eetiin qabsaawaa ummata kiyyaan qabaa biyyaan qabaa ummanni kiyyaas Oromoo jedhamaa biitti tiyyaas Oromiyaadhaa isaaniif manaa bahee of ta'eetiin qabsaa'u malee nama ta'een qabsaa'u ofuma ta'uu narraa bareeda malee nama ta'uu narraan bareeddu jeeti jechuma kanaafi amata ja'a hidhaa dhufe. Amma ayyaanaan
nama siyaasaati, nama beeku, nama siyaasaan artikuleet ta'ee maal jee daaqoon orasitiin qubee laagaamaa nu barsiisuudhaaf tattaaffii adda addaa godhaa ture. Har'a waan jaarraan keessa jiruu fi abaaboon dhiibamee biyyaa bahee jee nama san nurra faarsaa jechuu dhufe. Inni lammadaa abbaa haqaa maal jee? Abiyyi Ahmad Direeda waan lafa Oromootii je'ee warroonni afaan Amaaraan beekne jara keenya hara mana iskuulaa deemaa bara dhaabbilee yankichi. Siyaasni Itoophiyaa yoo afaan Amaaraan beekne isiniif hin galu. Abiyyi Ahmad qaal baqaal gabbee maal jee? Direeda waa yoo Oromoo akaal na barachii jee. Duuri san seenaadhas ni ittime. Ammaaf waa takka irraan qabdanii jechuu bara. Hiikan. Sajoolleen teenya tun hin beektu afaan. Waa takka irraan qabdanii damma. Dur turtanii akkuma naftanyaan kaleessa duuroo Oromoo kan Maadagaskar maxxaannaa warraran hajaansan. Namni seenaadhaan si tuttu'inaan si balleessuufi. Oromoon seenaan kaleessa kalee hojii kutte. Arra qabatamaan Oromoo maalirra jirti? Boruun Oromoo Oromiyaadhaa fi boruun Oromoodhaa maal fakkaataadha wanni nuti galgalaa ganama itti dhama'aa jiru. Namichi ammaan tan abbaa haqaa irratti ililli ol darbaa ture san Jamaal Gamtaa jedhaniin nama galgalaa ganama islaamik fuubiyaadhaan guutamee islaama lafeerraa jibbu. Isa kanaafis maal hin dhaamaaf seenaa shinnigaa kitaaba shinnigaa bitadhuutii dubbisiin afeerraa kiyyaa galatooma. Okay. Eenyurratti waggodhaa Baha Oromiyaati. baha Oromiyaatti itti aana. Narra darbime. Darbaan keessa nagaa ta'u. Sanboota Yaasiin immoo Oroosiitiidhaaf qopheessa. Okay. Galatooma. Ijji baddu bakki ijaan baddu jedhanii. Qabsoo Oromoo tana keessatti gisee haasofnu yoo if eeggannoodhaan haasofne irra bareedaadha. Maaliif yoo jettan ijoolleen kaleessa waan kaleessa jette hin beekne waan ganam kana jette sa'a booda hin beekne dhuftee ajandaa nama jijjeessisuu akka nama seer dhabde. Worditti malee utuu dhuguma Oromoof yaade ta'ee dikileer godhee pirookileemiidhaan murteessu direedha waan har'aa ka'ee kan Oromooti jedhee dikileeriin godhu harka isaa jira. Whatever awaajii baasee maali baasee labsii baasee gochuu hin danda'u. No poolitikaadhaaf akka namni tooppikii godhatee irratti diiskees godhuuf darbatee paarlaamarratti. Poolitishaanonni hojii akkasii hojjetu. Inni sunis kan inni barreesse sirriidha. Kan si ajaa'ibu. Viidiyoon guyyaa dalageetti irratti illee waanuma kanaan jee. Yes. Ella siigalee amma dubbiin poolitikaadha miti kan taphatamu. Inni guddaan sana gochuurraa maaliif maayindii kana lamaan iddoo lamatti qisaasessinaadha. My worry is that. Isaan poolitika haasa'u. It's okay. Yoo inni suni amma fakkeenyaaf ani lidertuutu natti aanaan ni jedhe politicize goone miti yan. No, it's okay. It is a politics. Amma fakkeenyaaf gurbaa nama meerii ta'e kuni achi dhaabateetu Tiraampitti kakata miti yan. Live Fox News whatever media addunyaatiin. Which means politician walitti kakachuun that fine. Waan barbaadde gootee abbaa barbaadde kun fira kooti kana koo caalaa jechuun dandeessa. It is language politikaatiin sun. Garuu anaan kan warrii godhumaayin sammuutu anamma fakkeenyaaf namoonni Abiyyi morman akka isaan akka maanguddoota keenya dudulloomanii waggaa hedduu booda biyya galanii waggaa isaatti du'anii kaan immoo dulloo akka kana ta'uun barbaaduun. Yaangiin dafee on time biyya galee hojii hojjechuu qaba. Utuu bakkeetti ittisnuu poolitishaanota kanaa biyya bakkeetti ittisnuu dulloomsuun qabnu waa'ee maalummaadhaaf gaa. Beekan meetara takka sirraa hin fuudha. Dhuguma rabbitti wanni ati jette waan akka malee laphee nama tuquudha. Haasawa bareedaadha. Dhuguma rabbitti paastar waan kana